Niiti harka ishee tuqat. Harka ishee tuqat. Harka kana paralaa itti godha. Bitarra mirga darba. Mirgarra bita darba. Ji'a lama ga'eera. Harka ishee nyaata. Mataarra kaasa irra keessa. Maaloo. Warri nan beekne yoo jiraatta maqaan koo Raajii Balaayi jedhama kanuma. Kan hojjetaa jiru gooftaa kanuma. Akka haaraatti namoonni nu laafta yoo jiraatan dhiisaa gooftaa laalaa. Yiigatuu rabiyaa kaatiyaa. Jaalootaa shaakiyaa. Maqaan raajii isiniiku. Maqaan wangeelaa isiniiku. Maqaan sadu'a moo'ee ka'ee garuu ga'arraa kaasee mana kee fayyina ta'eera. Yaatoo baay'aa taardaa inni elasiikaa baay'atoo. Ila arkashee irratti hojjetame arkashee irratti guggugodhame harka ittiin tuqani waan isheen hojjettu milkaa lafti isheen dhaabatte barbaadama ilaa mucayyoo tokko ni ilaala umurii dargaggummaa keessa itti ilaa bibbi yaa turuuti jeenaa siikaa baatooba ilaala lafa guddaa keessi mucayyoon kun hojii ishee daldala ilaa kan isheen hojjetteetti muddatu daldala ta'uu isaa argaa'eera. La sacratia magnoti. Daldaltee guddatti mucayyoon kun daldaltee guddatti hojii ishee daldalan harka ishee birriidha. Harka ishee ittiin arga birrii garuu nyaanyinyee harka ishee nyaanyaata. Harka wawwaraa loosaa kaafaa toorra teena jeena labsakiyaa. Omna dhiiga Yesuusin hin nyaattu. Harka ishee buusee akkuma dittee miila balaa kun harkatti kan dibame qoricha harkatti diban. Waan isheen hojjettu harkaa saamama. Mereka keessa wal fuudha ammayyu Yesuus jedhana wajjine. Jira Yesuus jedha. Jira dabala Yesuus jedhani. Yesuus jedha. Loora danama. Maayit. Nama beellamni lafa waala dhaabatee waa mul'ila. Yesuus gooftaa. Harkaasi baasa waaqayyo irraa kaase. Ameen hin jettuun. Ila nama wal deemee guddatu lafa billis lafa fagootti fiigu. Waaqayyo harkaa buusanaan jechaa jira ammayyu. Nama deemee milkaa'uudha nama hojjetee milkaa'uudha. Lubbuu tokko dafee dhugu baay'ee kana gidduutti yaatiraay seenaa loosakiya. Harka fuudh harka kana harka bidda kana waameera. Humna dhiiga Yesuusin harka kana tuqeera. Yana mucaan kunniidha. Buluttuun kunniidha. Orra taa'itee lagaatii abaa. Namni kun nama guddaa ta'a. Nama namni itti baqatu ta'a. Nama biyya gargaaru nama dhaqaruusa gargaaru ta'a. Karaan isaa cufaamni banaadha. Garuu ka'elaa miila isaa hidhanii lafa waalaatti darbatu ni ilaala irratti daggamu. Humna digibtiiti. Ilaa mucaa kana goota. Harka kee mataarra kaawwadhu. Harka kee mataarra kaawwadhu. Nan hojjetanii himbaa hin milkaa. Harki isaa garuu qabamaa. Milkaa isa isaarra qabu. Hidhaa jira. Ilaa mataarra waraanaa jira. Mucaan kun dhiira. Beellama lafa duwaati. Achi waamaa jira. Hin dhufteedha. Si beellamni jirre achii bilbilee waamu. Lafa waan keessa taa'ee bilbilee waamu. Yesuusin. Mucaan kun dhalaa hinnaa. Laphee isaatti naa dhiira. Lubbuu dhiira ni ilaalaa jira. Nama hojjetee guddatu. Nama hojjetee lafa guddaa gahu. Garuu ilaa carraa isaa dabarfata fudhachuu barbaadu. Ilaa dhiira lubbuu dhiira mucaan kun nama guddaa ta'a. Gaaraatti irraa urgufa marka isaarra. Mumini saggeessuu ati luukaa deemu mumini. Harka dabalsuun irratti naalaa jira. Humna dhiiga Yesuusin. Humna dhiiga Yesuusin. Yes. Glory thy John Tarabot Satya. Sii dheerkaa si butee si baaseera waaqayyo. Qabaa fidaa. Galateeffadhaa sabii. Iyyaatti galateeffadhaa. Dabalaa galata guddaa fidaa abbayyu. Teekuu sinaa kabaju noora. Maaloo jettaa Yesuus achuma tarree isa dabalata afura wantu machaa. Waan isa macheessu beeku lafatti ittiin soora mucaa kana. Saatiin mataa kaasee tokko lama sadii. Bilisa. Bilisa itu semua. Satu dagang. Maali tawfiiqta. Arraakaasee waan irratti jiratti hojjetames sirratti kan hojjetames lafa waalatii kan jireenya kee achitti sassaabuu barbaadu achitti waamaa kan jiru
sirkaa dhaabee arraa kaasee waaqayyo ija qajeelummaa ija nagaan si ilaaleera arginu lisisan ol kaase ufna dhiiga Yesuusii sa'aatii ammaa kanaa kaasee ila dhaggeeffadhu guyyaatuma deemtu akka nama machaa'ee miilli kee wal mara sirriidha sirrii hayyee arraa kaasee dhiigi kee harka tokkaayitii ba'a tikimti harka ba'a asilaan tokko lama sadii arraa kaasee nagartu sagadhisu nama ladee nama guddatu nama ce'u gadhiisokki fila dhiiga Yesuusii gadhiisi 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 daf gadhiisi 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 Yesuus gadhiisi gadhiisi dee gadhiisi dee saayifatu waaqayyo gadhiisi 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 tabirra sanuma lafa na himee keessa bayi erga dhibee afurii rakkatti sa'aatii ammaa kanaa kaasee kan ishee iyyisiisu kan ishee nyaatu keessaa dhaama kaanseriin dhiiga ishee keessaa afura isheerra humna dhiiga Yesuusii daf sagalee guddaa ishee fayyadu tokko daf lama saduma kuba Handuras na guba, kabas na kabe. Si kabe. Dugda si kuba. Dugdas na kuba. Mila kimbo si nyata chol. Dugtu bakum to ko amni hoto ko naga kabunju. Arra kase furre kanseri sirra. Baga gamma dera. Name kansera ki sirra jese naga sirra buso waaqayyo. Alon nitti boqotu alon nitti taara galu karaatti lambistu kana nadhela harka isheen duwwaa godhaay akka isheen hin duuneen godhaay akka isheen immoo hin jiraanneen godhaay kan akka jedhu hafuun sa'aatii ammaa kanaa kaasii sokki gaddisi sokki ol waamtanii dhuftan firaaf durbiidhaan daf warra hojii hojjettan arraa maqaa ishee sirkaa ba'ee gaddisi maqaa Yesuus hin dhafu sagalee guddaan qaraan fakkeera sagalee guddaan yeroo sadii qaraan shagara tokko lama isa dhuma badii deebine mali galateeffadhaa waaqayyoodhaan galateeffadhaa naman nu hiikame naman nu hiikame ol ka'e lalalas Kiki mana nama sodaati nama bakka sodaan hin jiru mana waaqayyooti asiranta maal hojjetta hin barattu maaltu barbaada gara fuuldura hojjechuu barbaada hojii maalii suuqiin barbaada barataa irti mul'atti keessatti hojjechuu arraa kaasee waaqayyo lafee bakkeetti ogeessi haa baasu aburri waaqa maal jedhi boorii sammuu sirrii manati mul'atuma sirrii si dhufeesiti Bakka right sirri right sirri da bakka harki kee lamaan ol kaas nama sadii sirratti hojjechiifate namoonni sadan isaaniiyyuu suuqii qabu har'aa kaasee de waaqayyo isaareera buusii gale kan karaa jallinaa adeemu ala dhaqee hin jettanis guyyaan sa'aatii 9 duruun ta'ii sa'aatii 12 ta'eera udah lama tangan nanti Uya menimi, gana menimi, gal-gala kesasa udah lama terenggi. Toko tangan ini mau mana coba batasi mo. Ufera bataya susina rata. Itu seledra. Asal kesepit. Mana kanada? Mana mati kau jali kabi? Nunggati. Gadi itu deh. Biar kau kaza. Ati, gimana? Amma kenapa kata dia? Hah? Mai. Ini kebisi. Aku akan jual. Dia mana? Jual sa. Ani jual sa ni. Enak sih. Ani jual sa ni. Dan jual sa. Jauh jual orang ni.
ቸውች ወራና ሜራራ ጋፈ ኢየሱስ ዱአቴ ወራና አረውና ቀቡንዳለ ተማለር ካፉና ሜራቦ ዱርባታ ኢየሱስ ሉቴ ኢየሱስ ከናፍ ሰገሌ ጉዳሉና ቀብደን ያመጨራራ ተዛ ደፋ ሰገሌ ጉዳለ ፍጨራ ሰው ጨራ ሰገሌ ጉዳል የሮሰዲ አራኒ ኢየሱስ ጊዜሳ ቶቶ ለማ ሰዱማ Kifti. Hojii milkaa'u, barumsa milkaa'u, tajaajila milkaa'u, kadhannaa milkaa'u, mul'ata arganii milkaa'u, faarfannaa barreessanii milkaa'u, tajaajilanii milkaa'u, inni dhagee ooluma kaafadhume. Hunduun jijjiidha milkaa'ina qabu malee bee ol kaase harka keetii siin eebbisa maqaa Yesuus irraa kaase milkaa'insi kee kaleessa dheengadda si jalaa tutture amma irraatti bubbule harraa kaase cufaamni banamaadha. Baga gammaddeeti. Ilaa agartuu arga kan socho'u arguu ilaala. Ilaa. Maal haa ta'u tokko kan. Ammoo hojjechiifna maqaa Yesuusin. Diriirsi. Diriirsi. Maqaa Yesuusin adirii. Adirii. Kana godhu. Akka diriirsi yaa. Diriirsi. Ilaa jechuus. Tokko sitti hima hin dhibbatiin. Yaaddayin. Yoo jiddimaate hojiin sii ta'a. Garuu itti boqottuuti. Sirrii mini? Maali? Waan kana kan qabdu si jibbisiisa deebi'e. Sirriidha. Lafa kaleessatti milkoofte dhaabachuun barbaada. Sirrii. Adarraa kaasee kan joora si gochuun sitti ergame sirraa dhaa'eera maqaa Yesuus. Amma namni akka kee dhufame hin jiru. Maali naan samii mana baay'ee jirti. Dhuguma. Inni kan boo'ee gangalatee yeemaan kararee guyyaa 50 meeqa coomeeyyuu waan tokko biliiliqii darbu. Amma asuma dhaabbannee unuuf samiin isaa dhabeera jechaa jira.